Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtanis naffeera. Gara oduu keenyaatti sin dabarsina. Dr. Abiy Ahmad ajajaa waliigala raayyaa ittisa Ugaandaa waliin mari'atan. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ajajaa waliigala raayyaa ittisa uummata Ugaandaa Jeneraal Muheezii waliin mari'ataniiru. Dr. Abiy Jeneraal Muheezii waliin har'a ganama mari'achuu isaanii ragaan ministeericharraa argame ni agarsiisa. Dr. Gideon Ximaatiyos ministeera dhimma alaa Aljeeriyaa waliin mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Dr. Gideon Ximaatiyos ministeera dhimma alaa Aljeeriyaa Ahmad Attaaf waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin dhimmoota gamlamee fi ardichaa irratti marii geggeessaniitiin jiru. Ministeeronni lamaan walta'iinsa damee hedduu fi gamlamee Itiyoophiyaa fi Aljeeriyaa gidduu jiru keessumaa dippiloomaasii dinagdee daran cimsuu akka barbaachisu kaasuu ragaan ministeericharraa argame ni agarsiisa. Godina Booranaa Bahaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagahaan galuu itti fufan. Godina Booranaa Bahaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagahaa galaniif simannaan taasifameetiin jira. Godina Booranaa Bahaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagahaa galaniif jaarsoleen biyyaa, abbootii gadaa, haadholee siiqqee fi hawaasni bal'aan miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagahaan galaniif simannaa ho'aa taasisaniiru. Odeeffannoon kominikeeshinii godinichaa irraa argame akka agarsiisutti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagahaan galaniif magaalaa Nageellee Booranaatti simannaan cimaan taasifameefii jira. Waamicha uummataa waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti mallattaa'ee bu'uura godhachuun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bosona turan nagahaan galan. Ministeerri geejjibaa Ameerikaa daandii qilleensa Itiyoophiyaa mallaqaan adabe. Ministeerri geejjibaa Yuunaayitid Isteets daandii qilleensa Itiyoophiyaa fi Etihad Airways seera cabsaniiru jechuun mallaqaan akka adaban murteesse. Ministeerichi ibsa kamisa darbe baaseen daandii qilleensa Itiyoophiyaa koodii Ameerikaa Yuunaayitid Airways balali'uu isaatiin $425 akka adabu murteesseetiin jira. Daandiin qilleensaa Yuunaayitid Arab Emirates kan ta'e Etihad ammoo lakkoofsa adda baastuu daandii qilleensa Ameerikaa Jet Blue jedhamuun balali'uu isaatiin $400 adabeetiin jira. Ministeerichi fuula marsariitii isaanii irratti odeeffannoo baaseen akka jedhanitti daandiiwwan qilleensaa lamaan abbaa taayitaa aaviyeeshinii federaalaa daangaawwan qilleensaa akka keessa hin balaliine dhorkaman keessa balali'uu isaaniitiin ta'uu himaniitiin jiru. Daandiiwwan qilleensaa lamaanuu gocha kanarraa akka of qusatanis akeekkachiifni akka kennameefii tures gabaaseetiin jira. Biiroon ministeera geejjibaa Yuunaayitid Isteets Aviation Consumer Projection akka jedhutti qorannoo geggeesseen bitootessa 2020 hanga muddee 2022 gidduutti daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa yakka kana raawwateera jechuun himateera. Yeroo jedhame kanatti daandiin qilleensa Itiyoophiyaa koodii United Airlines fayyadamuudhaan Itiyoophiyaa irraa Jibuutitti balali'uun baay'ee taasiseera jedhan. Daandiiwwan qilleensaa kun ammoo daandiiwwan qilleensaa Ameerikaa akka hin balaliineef bulchiinsi aviyeeshinii federaalaatiin dhorkamedha jedhan. Daandiin qilleensaa Afrikaa guddichi gocha kana kan raawwate hayyama ministeera geejjibaa Ameerikaatiin ala ta'uus himameera. Qorannoo Etihad Airways irratti taasifameen daandiin qilleensichaa hagayya bara 2022 hanga fulbaana bara 2022tti mallattoo Jet Blue Airways fayyadamuudhaan balaliiwwan baay'ee taasiseera jedhame. Balaliiwwan kunneen kan taasifaman United Arab Emirates fi United States gidduu yoo ta'u, bulchiinsa aviyeeshinichaatiin daangaawwan qilleensaa Ameerikaatiif dhorkaa ta'an keessa darbeera jedhan. Ministeerichi Etihadiin fulbaana bara 2022 fi sadaasa bara 2022 beeksiseen illee daandiiwwan qilleensichaa garuu ammajjii hanga eblaa 2023tti mallattoo Jet Blue fayyadamuudhaan balali'aa turuu isaanii ibseera. Onkololeessa darbe ministeerichi eejensii aviyeeshinii Awurooppaatiif qajeelfama ergeen xayyaarota daangaa qilleensaa Iraan keessaa akka hin balaliine dhorkaa ka'uun ni yaadatama. Daandiiwwan qilleensaa mallattoowwan balallii Ameerikaa kan fayyadaman qajeelfama ministeerri geejjibaa US yookaan ammoo abbaa taayitaa aviyeeshinii federaalaaf ajaja akka qaban xiinxaltoonni ni himu. Ministeerichi dhiheenya kana seera daangaa qilleensaa Ameerikaatiin ala daandiiwwan qilleensaa socho'an adabaa jira. Daandiin qilleensa Kaanaadaa Air Kaanaadaan fulbaana darbee mallattoo United Airlinesiin fayyadamuudhaan daangaa qilleensaa Iraaq keessa balali'uudhaan $250 adabameera. Daandiin qilleensaa Emirates ammoo muddee bara 2021 hanga hagayya 2022tti mallattoo Jet Blue fayyadamuun ol fageenya akka balali'uu hayyamameefiin alatti balali'uudhaan daangaa qilleensaa Bagdaad keessa balali'uun $1,500,000 adabamuun isaa kan yaadatamudha. Adabbii kana hordofee paayileetonni daandii qilleensaa Emirates sababa haala qilleensaa rakkisaa ta'een daangaa qilleensaa hayyamameef ala bahuu isaanii dirqama akka itti ta'es deebii kennaniiru. Hararitti qaamolee gamoo ijaarsisanii hin xumuramne irratti hojii eegalchiisan tarkaanfiin seeraa fudhatame. Biiroon misooma intarpiraayizii fi industirii naannoo Hararii miseensitoota naannoo Hararitti gamoo ijaarsa hin xumuramne irratti hojii eegalan irratti tarkaanfii fudhatuu beeksiseera. Akka hoogganaan biiroo misooma intarpiraayizii fi industirii naannoo Hararii obbo Ismaa'il Yusuf ibsanitti
Miseensonni gamoo ijaarsaa osoo hin xumuramin hojii eegaluun kun irra deddeebiin akeekkachiisni warra kennameefidha jedhan. Keessattuu misoomsitoota ijaarsa hin xumuramneen hojii eegalan ji'a 3 keessatti gamoo isaanii akka xumuran qajeelfamni akeekkachiisni barreeffamaa kennamuufi ni yaadachiisu. Kana malees dhaabbileen gamoo hin xumuramne keessatti kireeffatan tajaajila kennaa jiran nageenya uummataatiif jecha ji'a 3 keessatti gamoowwan xumuraman akka kireeffatan qajeelfamni bahuufi dubbataniiru. Qajeelfamaa fi akeekkachiisa mootummaan isaaniif kenne didanii gamoo ijaarsa isaanii hin xumuramin keessatti hojii eegalanii dhaabbilee 19 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamus dubbataniiru. Mootummaan naannichaa investoroota naannichaaf deeggarsa barbaachisaa taasisuu cinatti investoroota lafa fudhatanii gara hojiitti hin galin gamoo ijaarsaa osoo hin xumuramin tajaajila kennan irratti tarkaanfiin cimee kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dhuma torbee kanaa Itoophiyaa fi Jibuutii daawwachuuf jedhame. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron muddee 20 hanga 22 bara 2024 Itoophiyaa fi Jibuutii akka daawwatan ibsame. Turtii Itoophiyaa keessatti muddee 21 fi 22 taasisaniin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi qondaaltota ol'aanoo biyyattii waliin akka mari'atanis ni eegama. Kana malees Macron ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin ta'uun masaraa biyyaalessaa masaraa guddicha deeggarsa mootummaa Faransaayeen haaromfame eebbisiisuun daawwattootaaf banaa akka taasisan gaazexaan Kaapitaal gabaaseetiin jira. Ejensiin misooma idil addunyaa Faransaay haaromsa masaraa biyyaalessaaf deeggarsa yuuroo miiliyoona 12 kan taasise yommuu ta'u, haaromsa waggaa tokkoo fi walakkaa booda Emmanuel Macron ni eebbisa jedhaniiru. Haaromsi marsaa jalqabaa masaraa kana walumaa galatti yuuroo miiliyoona 20 akka baasu kan himame yommuu ta'u, kunis daawwattootaaf banaa taasisuun hawwata turizimii taasisuuf akeekame ta'uu ibsameera. Pirezidaantii Emmanuel Macron waggaa 5 dura bitootessa bara 2019 Finfinnee daawwachuu isaanii ni yaadatama. Daawwannaa dhuma torbee kanaa taasisaniin ergaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii booda yeroo lammaffaaf kan ta'us himama. Sirni qunnamtii elektirooniksii fi waljijjiirraa odeeffannoo mootummaa fi damee dhuunfaa ifoome. Sirni qunnamtii elektirooniksii fi waljijjiirraa odeeffannoo mootummaa fi damee dhuunfaa EPPD jedhamu ifoomeera. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa fi mana maree daldalaa Itoophiyaa tumsaan hojjechuuf waliigaltee mallatteessaniitiin jiru. Ministeerri deetaan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Abdul Hakiim Muluu fi pirezidaantiin mana marichaa Sabsib Abbafiraan waliigalticha mallatteessaniitiin jiru. Kaayyoon waliigaltichaa olaanaan damee dhuunfaa cimsuun guddina diinagdee keessatti qooda akka ba'uu dandeessisuufidha jedhan. Qaamoleen lamaan walitti dhiheenyaan akka hojjetan sirni marii qunnamtii elektirooniksii fi waljijjiirraa odeeffannoo ifoomuu gabaafameetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun keenya akkuma dhufetti jira. Amma immoo gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Faransaay Maayootiitti obomboleettii mudateen namoonni kumatti lakkaa'aman du'uu akka hin oolle gabaafamaatiin jira. Odola Faransaay Maayoot jedhamtutti obomboleettii mudateen namoonni 1,000tti dhihaatan du'uu akka hin oolle gabaasni isaa dhihaateetiin jira. Obomboleettiin odola garba Indiyaa irraa argamutti mudate kun saffisa sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 140 kan deemudha jedhan. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii inni sirriin ammatti ba'uu baatus 1,000tti kan siquudha yookaan 10,000 kan lakkaa'aman ta'uu danda'a jedhamaara. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa Faransaay ammoo hojjettoota lubbuu baraaranii fi loltoota 160 waliin gara odola miidhamtee kanatti imaluun himame. Maayoot Faransaay keessatti magaalaa uummanni harka qalleeyyii 300 ol mana sadarkaa isaa hin eegganne keessa jiraatanidha jedhama. Israa'el sagantaa qubsuma ishee bakka ol ka'iinsa golaan dhuunfatte keessatti humnoota ishee dachaan dabaluuf ta'uu himame. Tel Aviv humnoonni Siiriyaa aangoo qabatan hanga ammaatti marii isaanii giddugaleessa ta'us yaaddoon nageenyaa furmaata hin arganne jetti. Israa'el bara 1967 waraana guyyaa 6 keessatti ol ka'iinsa golaan Siiriyaa irraa humnaan kan fudhatte ta'uun ni yaadatama. Biyyi kun yeroo ammaatti sagantaa qubsuma ishee golaan Heeyits irratti dachaadhaan dabaluuf karoorfachuun isaanii ibsamaatiin jira. Ibsa waajjira muummicha ministeeraa Beniyaamin Netaniyaahuun baaseen golaan cimsuun Israa'el cimsa keessattuu yeroo kanatti barbaachisaa waan ta'eef jabaannee itti qabachuu qabna jedhaniiru. Israa'el humni torban tokkotti Bashiir al-Assad aangoo irraa buusee aangoo dhuunfate hanga ammaatti ejjennoo giddugaleessaa ta'e kan ibsu yoo ta'u, balaa nageenyaa isaa olaanaadha jettirti. Siiriyaa irratti meeshaalee tarsiimoo harka warra finciltootaa akka hin kufneef haleellaa xiyyaara 350 ol raawwattee jirti. Rooyiters naannoo waraana irraa bilisa ta'e seenuu isaa yaadachuun jiraattonni gandoota Sooriyaa 5 mana isaaniitii akka hin baane akeekkachiiseetiin jira. Bara 1967 waraana Arabaa fi Israa'el waraana guyyaa 6 irratti Israa'el irra caalaa ol ka'iinsa golaan to'attee bara 1981tti Israa'el ammoo naannoo ishee gootee qubsuma eegalteetiin jirti.
Ameerikaan bara 2019 pirezidaantii Doonaald Tiraamp abbaa biyyummaa Israa'el Golaan irratti qabdu beekamtii argachuu ishee kan simatan yommuu ta'u, hawaasni idil addunyaa harki caalaan hin deeggarre. Netaniyaahuun dilbata darbe pirezidaantii Ameerikaa filataman Doonaald Tiraamp waliin haala yeroo Sooriyaa irratti mari'achuun isaanii ni dubbatama. Marii isaanii keessatti Netaniyaahuun Siiriyaa waliin walitti bu'iinsa keessa seenuu akka hin barbaanne ibsuun gareewwan shororkeessitootaa yookaan finciltoota daangaa keenya irra akka socho'an hin hayyamnu jechuun yaada isaanii cimsaniitiin jiru. Mootummaan Israa'el sagantaa qubsuma Golaan dachaa lama gochuuf baajata sheekeel miiliyoona 40 yookaan doolaara miiliyoona 11 kaleessa raggaasisuun Teel Aviv lafa Golaan irratti qabattee akka babal'eeftu taasisaa jira jedhan. Saudi Arabiyaa, Kwaatarii fi Joordaan murtee Israa'el dhuunfannaa babal'isuuf kan kaayyeffate jechuun balaaleffataniitiin jiru. Lammiileen Israa'el gara 31,000 ta'an Golaan ol ka'iinsa Israa'el keessatti kan argaman yommuu ta'u, karoorri haaraan kun ammoo lakkoofsa uummata kanaa gara 60,000tti ol guddisuudha jedhame. Hoogganaan garee Hayaat Tahriir al-Shaam duula saffisaa sirna Asaad keessatti kuffisuun geggeesse Ahmad al-Shara yookaan Abu Muhammad al-Jawlaanii Israa'el sababa sobaa fayyadamuudhaan Siiriyaa haleeluu itti fufteerti jechuunis himataniiru. Akkasumas Siiriyaa deebisee ijaaruu irratti waan xiyyeeffanneef Israa'el waliin wal dhabdee haaraa keessa seenuu yeroo ammaatti hin barbaannu jechuun yaada isaanii dubbataniiru. Sochiin Israa'el naannoo Golaanitti taasiftu garuu biyyoonni kunneen humna walitti makamuu malu jechuun yaaddoo qabanis haaraa ta'u uumeera. Kun osoo kanaan jiru Israa'el komii imaammata farra Israa'el mootummaa Ayerlaand hordofurratti qabduuf imbaasii cufteerti. Israa'el imaammata farra Israa'el mootummaan Ayerlaand hordofurratti komii kan kaaste yommuu ta'u, imbaasii magaalaa Deeblii Ayerlaand qabdu akka cuftu ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksiseera. Gideon Saar Ayerlaand Rippaabilik sarara diimaa hunda qaxxaamurteerti jechuun yaada isaanii cimsaniiru. Ambaasaaddarri Israa'el Dabliin keessa jiru ibsa kennanii yeroo darbes Ayerlaand murtee gama tokkoon biyyummaa Filisxeemiif beekamtii kennuu jettee hordoftee waamamuu kan yaadatu ta'uu himaniiru. Itti dabaluun murteen kun kan fudhatame erga Ayerlaand tarkaanfii seeraa Afrikaa kibbaa Israa'el irratti fudhachuu mana murtii idil addunyaa ICJ keessatti kan deeggartu beeksistee isheen hordofteeti jedhameera. Himannaan sunis Israa'el duguuggaa sanyii raawwatteeti jechuun kan himatamedha. Mr. Saar akka jedhanitti gochaa fi ololli farra seemetizimii Ayerlaandiin Israa'el irratti fayyadamtuu kunis hundeessa mootummaa Yihuudotaa seera dhabsiisuu fi bulchiinsa Jeewush akka diinaatti agarsiisuu irraa kan maddeedha jedhan. Israa'el haaluma ilaalchaa fi tarkaanfii biyyoon Israa'el qaban hubannoo keessa galchiteen hariiroo biyyoota addunyaa waliin qabdu tarkaanfachiisuuf qaayyabachuu ishee investigoteetiin jirti. Ministeerri muummee Ayerlaand Simoon Haaris gama isaaniitiin murteen Israa'el imbaasii ishee kan Ayerlaand keessaa cufuuf murteessite baay'ee kan nama gaddisiisudha jedhan. Akkasumas Ayerlaand farra Israa'el akka jedhu kuffisuudhaan Ayerlaand nagaha deeggarti jechuun dubbataniitiin jiru. Oduu xumuraatiin biyyoonni lixaa Raashaan tarkaanfii haaloo bahuu cimaa akka fudhattu dhiibbaa uumaa jirti jedhan pirezidaanti Putin. Tumsi Ameerikaa fi biyyoonni lixaa Yukuriiniif taasisan Raashaan tarkaanfii haaloo bahuu cimaa akka fudhattu dhiibbaa uumaa jiraachuu pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putin dubbataniiru. Tumsi waraana Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa Yukuriin taasisaa jiran Raashaan tarkaanfii haaloo bahuu cimaa fudhachuuf akka qophooftu taasisaa jiraachuu pirezidaantiin Putin marii qondaaltota waraanaa waliin taasisan irratti dubbataniiru. Biyyoonni lixaa Raashaa irratti waraana gam hedduu labsanii jiru jechuunis eeraniiru. Kunis Raashaan sodaa nageenyaa keessaa akka galtu taasiseera jechuun RTS gabaasa isaatiin eereetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun namoota hin michoomin akka michooman affeeruu hin dagatina. Yaada keessanis karaa koomentiitiin nu biraan gaha. Oduun guyyaa har'aatiif qabanne kan hangammaatti dhaggeeffattan ture. Oduu waliin kan isin waliin ture Anamiin Shubbisiitii. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.